Qormaanni kutaa 8ffaa akka magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aa kennamuu eegale. Eemmeen sagaleen dhalootaas manneen barnootaa tokko tokko deemuun haalli qormaatni itti kennamaa jiru daawwateera. Itti aantuun hooggantuu biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Aadde Taagaayituu Abbaabbuu qormaanni kutaa 8ffaa karaa tasgabbiif qindoomina qabuun kennamuu eegalee jiraachuu dubbatan. Itti dabaluun Aadde Taagaayituun barattootni manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaatti baratan akkasumas sagantaa galgalaan baratan 86,000 fi 672 wiirtuu qormaataaf qophaa'an 182 keessatti qoramaa jiraachuu himan. Bara kana qormaanni seentarii qormaataa 182 irratti kennama. Barattoonni kutaa 8ffaa bara kana qormaata akka magaalatti qophaa'e kan fudhatan barataa 86,000 fi 672 dha jechuudha. Kanaaf qabxii gaarii fidu jennees eegaa jirra. Maaliif hojiin bal'aan hojjetamaa tureera bara kana keessattuu sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuudhaaf galteewwan barnootaa guutuu wajjin hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Kana qofa osoo hin taane immoo barattoonni qabxii gaarii akka fidan deeggarsi adda addaan taasifamaa fi tureera. Qormaata moodeelaa adda addaa qopheessuudhaan akka isaan shaakalan taasifamaa tureera. Gilgaalota adda addaa workshiitii adda addaa qopheessuudhaan gareedhaanis dhuunfaadhaanis barattoonni barnoota isaanii irratti xiyyeeffatanii qabxii olaanaa akka galmeessan miirri wal dorgommii gaarii hedduu isaaniitti akka uumamu hojiin bal'aan hojjetamaa tureera jechuudha. Kanarraayis qabxii gaarii fidan jennee eegna akka biirootti jechuudha. Aadde Taagaayituun qormaatichaaf haala mijataa uumuuf akka magaalaatti qaamolee qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa akka ture dubbachuun keessattuu xiinsammuu barataa gabbisuun barataa naannarraa bilisa ta'ee ofitti amanuun qormaatichatti akka dhiyaatuuf hojiin bal'aan hojjetamaa akka ture himan. Barataan waan ofii isaatii beeku ofii dafqee argachuu qofa akka qabu nama biraatirraa hatee erguu gahuu akka hin dandeenyedhaa fi yaad qalbii barattootaa keessatti akka hiddaan lafa qabatu hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Leenjiin adda addaa kennamaa tureera waan ta'eef kanaafis akkuma arginu barattoonni keenya baay'een isaanii yaad qalbiin isaanii baay'ee tasgabbaadha. Qormaatas yeroo hojjetan karaa tasgabbii qabuu fi karaa sirriitti sa'aatii isaaniitti fayyadamanii yaada isaanii guutuu qormaata isaanii irratti godhatanii hojjetaa kan jiraniif hojiin dursee hojjetamaa ture hojii gaarii waan ta'eef jechuudha. Barattootni qormaata kutaa 8ffaa qoramaa jiranis qormaatichaaf qophii gaataa isaa akka turan dubbachuun qormaatichas haala gaariin qoramaa akka jiran himan. Qormaanni waanuma addaa natti fakkaata ture. Garuu gaafan seenee qormaata gaafis dubbisee qoramu waanuma biradhe waanuma beeku waan ta'eef iyyuu qormaanni baay'ee bareeda ture. Yeroo keenya immoo qusachaa itti fayyadamaa turre yeroo bashannanaarree bal'isuudhaan irra yeroo bashannanaa xiqqeessineetoo yeroo qo'annaa keenya bal'isnee yeroo kaanirra yeroo gaarii itti fayyadamaa turre. Har'a immoo qormaanni keenya baay'ee gaariidha. Akka yaadametti kan ulfaatu miti baay'ee salphaa ture. Barnoota barachuuf umuriin kan naman daangesine ta'uusaa kan mirkaneessan maanguddoon waggaa 75 obbo Haayiluu Lammaa wiirtuu qormaataa mana barumsaa Minilikii sadarkaa 1ffaa keessatti qormaata kutaa 8ffaa qoramuu irratti argamu. Obbo Haayiluunis umurii ijoollummaa isaaniitti barachuu dhiisuu isaaniitti akka gaabban akkasiin himu. Dhugumatti garaana nyaate dhaloota kiyyarraa warri kiyya tamaari gidee tani girbiratan jira igirbiiqu jira quufa keecha qonnan jaaladha taban jaaladha yaabbiin jaaladha bakka tanatti timirtiin tiyyanan tasaasaa'ee amma immoo sangaabbee ijoollummaa odoonduu illee dangaabbisiisayyo akaakayyoonni teenya lakkii ilma koo qonni kunii nafu qonni haga dulloomtutti sirra nafu lakkii timirtii sibira waqat lafattiin nyaadhanii barbaade amma garaana nyaatte ittiin deebi'aa gooftoliito dhaabadhee tanitti koree tan tamaara hin gadhiisu jajjaba jaarsaati. Qormaanni kutaa 8ffaa kunis guyyoota lamaaf kan kennamu ta'a jedhame.